Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa lafa jirtan maratti salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jecha eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa keessummaa qabadhee isiniif jira. Keessummaan keenya kallattii bilbilaatiin obboleessa keenya Jaaladdeessaa Roobaa qabannee turre. Jaaladdeessaa Roobaan haala godina keenya keessatti itti deemaa jiru kana godina Walloo keessatti maal jedha ka jedhu kan gaafii deebii waliin goonu ta'a. Innis waa'ee waraanaa kana haga tokko waan beekuuf gaamee akkamitti waan deemu kana maalirraa hubatee maal ta'e jabee ka jedhu wanni kun miidhaa akkam fide ka jedhu kan dabre wal biratti qabnee bal'inaan kan gaafii deebii waliin goonu ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kan itti waliin ta'u ana muhee jalla. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jaaladdeessaa Roobaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا فيا. جرتو يا أركفوني. هيا gaahii baga nagaan dhufte gara miidiyaa madda nageenyaa nu kabajdee dhufuu keetiif ulfaadhu siin jenna. Baga nagaan na eegdan isinillee sirriitti affeerraa godhuu keessaniif hedduu sin galatoomfadha. Hayyee Jaaladdeessaa egaa dheengadda lollii godina Walloo keessatti bitootessa bulii 20 irraa kaasee dhukkaasni gamaa gamanaa walitti dhukee wal haadhuu silaa akkuma beektu duukaa buutee atilleen haga tokko hordofaa turte jennee abdannaa. Mee wanni godina Walloo keessatti ta'e sun maali? Wanti sun akkamitti ilaalte? Maaltu waan san duuba jira? Asirraa haa kaanuuti mee? Hayyee galatoomii ulfaadhuuti carraa kana naalaatuuf keetii fi haa taatu waan Walloo kana dubbachuufis nama dhibaa cal'isuufis nama dhibaa haa taatu immoo akkitti cal'isni hin jiru gubatuu jirraa waan gubannu kanaan cal jenneetuma gubatuu irra immoo dubbachuunis furmaata bakka itti fiduu qabaa. Ka darbe lolli darbe kan nurra deemaa jiru yoo xiqqaate bara 500 olii wanni agartee himachaa jiru yookaan lolli deemaa jiru Walloon arraba ilkaan lama walakkaa keessa jirtu guyyaa tokkorraa dhaabbatee hin beeku oliinis gadiinis mootummaa dhufee darba hundaafuu kan irraa dhaabbate hin jiru jechuudha. Akkasumas ammoo ka darbee ni furguggatame wanni furguggatame lafa gaheetii hanga shin jirtu hanga hin jirre hubatame ka ammaa kun immoo kasamirra ulfaatu jechuudha. Wanni amma deemaa jiru duguuggaa sanyiidhaa jaalmeedaa yookaan immoo meedaa booruu jedhaniin adda wanni isa godhu tokkollee hin jiru waan sanirra ulfaatu malee warri jara san gaafa san godhame maal inni kan jedhu inni gaafas godhame ummata fituu fi amantii jijjiiruudhaa kan ammaa qabeenyallee kan lafarratti dhiisuu miti jalqabni isaati haa taatu immoo duubatti si deebisame jechuma deebi'eetuma wanni duuba saadhaa jiru amantii tokko alaabaa tokko afaan tokko wanni jiraachuu qabu lolli lola amantii ta'uu isaatu gadi fageenyaan hubatamuu qaban jedha. Lola amantii ta'uu wanni irraa hubannuun wauma kaleessa darbe san kaasuu adeemsisaadhaa san ta'uu mootummaan huccuu uffate huccuu waraanaa uffate tokko waraana keessa ummata keessa bu'ee yeroo ummata waraana qabeenya mancaasu. Takkaatu agarreetis hin beeknu addunyaa irratti dhageenyeetis hin beeknu kun Walloo biyyaa balleessuu buqqisuu malee wanni biraadhaa hin jiru jaalatu. Walumaa galatti uummata kana waan isaaniiti waliin lafarraa duguugnee akka nama muka manxaruu yookaan gaara manxaruutti manxarree uummata kana buqqisuu qabnaa kanuma jechuudha murtiin isaa. Ayyee galatoomii ulfaadhu mee egaa akkuma beekamu bara lamaarraa waqtima kana akkumatti jette haga ishiin qabdu laalaniiti ammallee sanirra wayyeessaniiti laalanii dhufanii. Mee lolli kun namni kilaashii fi kilaashiin meeshaa gurguddaa bireen kanneen bira hedduullee ni jira ani maqaallee wallaaluu hin danda'a. Akka mee hangam ulfaata wanni kun wal dura dhaabbannaaf mee akkam hangam takka ulfaata kanallee mee irraa nuti fi Jaaladdeessa. Bareen ati jettu kana bareen jechuun girnoofi yoo xiqqaate girnoofni namni isa tolchee yookaan agartee isa uume gaafa duraatiif jalqabaaf isa tolcheeti gara galee itti gaabbe daguuggaa illa yookaan ammoo ilma namaarratti inni fidu dhala namaadhaa duguuggaa inni daguugu mataan isaatu nama 10 kan eeggamu yookaan nama 10 girnoofiin uummata loluu miti mootummaa loluun girnoofiin jechuudha namni girnoofiin uummata lolu ulfaataadha jechuudha. Girnoof jechuun
haxaawaa waan tokko yookaan kanarraan baazuuqa kanarraan ammoo gartee biyyi waan adda addaatu achi keessatti deema. Meeshaan achi keessatti deemu meeshaa gartee daangaa biyya tokkoo garbadummaa biyya tokkootti eeganidha malee kan uummataan lolanii miti. Wanni kun rifuu garaa dhabuu uummata kanaaf agartee buqqisaa uummata kana daguuguu miicuu michiiruu malee waan biraadhaa waa tokko wanni irraa mul'atu hin jiru nama agarsiisullee hin jiru. Kanaafuu haalli yani walitti akkuma jette waan ganda keessa ittiin deemanii miti ulfaataadha akkuma jette mega uummata sana akkasitti duguuganii kana kan meeshaa gurguddaa kanaan loluu qofaa miti mangoollee ni ciranii burtukaanillee ni ciranii akkasumattillee manallee ni gubanii waan hamaa dalagamaa jira. Mee jaaladdeessa yeroo ammaa kana lolli kun tahee egaa uummanni keenya buqqa'ee jira haalli uummanni keenya itti buqqa'e sana agartee jirta. Uummata buqqa'e kanaaf maaltu falaa warroota jiraniifoo maaltu godha maal godhuu qabanii mee kanarratti jara kanallee biraan dabarru yaada irra qabdu. Taatee darbe uummanni keenya akka ta'eef ofirraa ittisa godheeraa du'uun isa ajjeesuunis waama jiraati durumarraa beekaa leenjii qabu. Leenjii waraana leenjiitti bobbahee waraanni leenjii qabuu fi uummanni lolli isaadhaa akkamii daa'ima jira maanguddoo jira hawwoota jira arama keessatti lolli gandarra irra buqqa'e akkamsi godhee yoo na gaafatte kana uummatumaaf hin dhiise akka taane jechuudha kan waraana seenee beeka. Waan san ta'eef ammoo uummanni kun maal godhuutu irra jira yookaan adeemsisaadha akkamii yookaan jennee laallu taate uummanni kan buqqa'ee fi kan dhume osoo hin taane kan booda dhufutu ulfaataadha. Kabooda dhufu akkaan cimaadha. Wanni nuti deemaa jiru waan nurraa dhaabbataatii miti. Akkasumas ammoo wanni kun waan nuti qabnu humna nuti qabnu akkaataa nu itti lollu akka nu itti teenyu akka nu qabnu nu laaluu dhufe malee humni jabaan hin dhufnee qophaawaa jira. Nuti immoo har'a garagallee maal godhaa jirra eenyu qeerraa buqqa'ee eenyu du'ee akkamitti awwaallannaa akkamitti wal gargaarraadha kan itti jirru. Kana oduu hin taane hanga diinni nutti qophaa'u kana nutillee itti qophoonee lafa tarsimoo toshannee daa'ima keenyaa fi hawwoota keenya yookaan maanguddoota keenya akkamiin makfannee uleen keenya nurraa beela qabdi moo quufa qabdi ummata walloo waa lama dha'eera. Beelaan dhahaman asiin lolaan dhahaman garaan isaanii beela uleen isaanii beela wanni birmatee isaanii qaqqabu hin jiru ulee isaanii qofa uleen isaanii har'a qullaa jirti. Qancarreessi namaan hubatee yaada ulee jechuudha. Uleen isaanii beela waan taate uleen ittiin lolaman kun immoo humna isaaniitti olu waan ta'e humna nu lole kana hanga isaa agarre ammaafoo maal itti qophaa'uu jirra akkamitti itti qophaa'uu qabna lola amma seenne kana keessatti akkamitti lolle ka dhufuufoo akkam ta'uu qabnaadha uummanni keenya irraa wal mari'atuu jira irraa mari'atuu qaba kaabaa kibba baadiyaan karaan nu keessa deemtu karaa tokkicha karaa tokko kana ka gadii akkamitti cufuu qaba kan olii akkamitti cufuu qaba. Kan dhufe kanaafoo akkamitti tarsimoo baafannee loluu qabnu. Humnuma amma lolle kannaa lollamoo humna tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee ramannee ka qawwee guddaadhaa walakkaa ta'ee kan ammoo xiqqaa qabu dura ta'ee kan ammoo hin qabne booda ta'ee humna kan akkamitti ittisa ofirraa godhuudhaaf ummanni keenya tattaafatuu qabu. Ummanni keenya immoo waliif agartee akka amma ta'e kana kan ammaa agartee rufeeta nu darbamee nu laallame kan lammaffaatiif kan ittiin wal quunnamaa jiru nurraa cituutu mala. Harka isaanii jira waan ta'eef wanni kun ni cita. Wanni kun yoo cite haala kamiin wal quunnamuu qabna. Haala kamiin tarsimoo lafa kaa'atuu qabna uummanni keenya amma irratti qophaa'uu qabu. Ka du'ee fi boohuu osoo hin taane ka dhufuuf boohuutu nurra jira. Of eeggannoo godhatuutu nurra jira. Maaltu nu keessa jira? Beela kam qabnaa? Quufa kam qabnaa? Humna kam qabnaa? Itti qophaa'uun amma nurra jira. Okay, jaaladdeessaa ulfaadhu bal'inaan akka malee ibsiteerta uummanni keenyallee ni hubata jennee ilaalla yaadna inshaallah. Mee akkuma jette egaa jaaladdeessaa uummanni yoo marraa yeroo lammaffaa keessatti tuqxeerta waan deemuuf as deemu kana ulfaataadha jettee uummanni keenya yeroo ammaa kana akkuma jette kallattii hundaan beelli itti jira. Kanaaf amma yoo ilaalte biyyoota adda addaa keessaa walitti qabamaa jira gargaarsa uummata kanaatii fi gargaarsi uummata kanaa kun parsantii dhibbarraa yookaan parsantii dhibbarraa kamtu kan daangaa itti kan uummata diina ofirraa ittisu ta'uu qabaa kamtu kan lubbuu ittisu ta'uu qabaa lammanuu lubbuu isa immoo isa kam irratti xiyyeeffatuu qabaa
kanarratti illeen yaada qabdu yookaan waan jettu jedhime kanarratti. Waan kana hedduu uummanni walloodha. Rabbii isaatii fi ulee isaatiin as gahe malee gargaarsaan illee isin geenye gargaarsa godhuuf hawaasa Oromoo hundaa'uun hin galatoofadha. Haa taatu immoo gargaarsi kuni abbaan ilmi abbaan ajaju. Abbaatu ilma ajaja malee. Akkasumallee immoo ammallee ittuma deebi'ee abbaan ilmarraa hin baqatu ilmatu abbaarraa baqata. Yeroon akkas jedhu maal jechuufi gargaarsi amma deemaa jiru akkamitti hatattamaan akka gahuu qabu. Ummata silaa bakka san jiru dirree lolaa keessa jiru dirree gadi bahee jiru humna inni qabuu fi humna inni ummata san tuubata. Oromoon seera qabdi heera qabdi. Heera siitii waan achi keessa jiru sun fedhu beekaa haa ta'u fedhu wallaalaa haa ta'u humna achi keessaa nama beeku santu ummata kanaaf bu'aa buusuu danda'a tokko. Kan lammaffaadha gargaarsi karaa lamaan itti jiru. Nama agartee rafee buletu subii ka'ee waa bilcheeffata. Namni ofuu rafee bulle subii ka'ee wanni bilcheessu hin jiru nuu kuteera. Ka afaaniitii fi kan ceekuurraa lachuusa barbaachifti amma yeroo ammaa kanatti. Hatattamaa namoonni isa barbaachiftu ulee isaati. Uleen isaadhaa yoo quufan qabaatin hin jiru qalameera jechuudha. Abileedhaan cirama deengada agartaniirtanii akkam akka godhame daa'ima akkee jira. Har'a abbaa bira jira. Waan suukanneessaa ilmi namaadhaa haasa'uu hin dandeenye. Abalee agartee kun lubbuun ciraniin akka namni cirame agartaniirta. Namuu argeera jedhee yaada. Yoo uleen isaanii beelotte uummanni kun cirame. Haala sana ammoo kan mijeessuus danda'u kan irrattis hojjetuu danda'u uummata achi keessa dirree sanirra jiru qofaadha jechuudha. Isaan irratti yoo hundaa'e qofaadha. Wanni kun galma ga'uus danda'a. Ofirraas waa ittisa godhuu danda'a. Hayyee galatoomi jaaladdeessaa uummata achi keessa jirtu amma fakkeenya. Uummanni kun aanaa hundarraa walitti dhufaa aanaa malkaa isaanii sanirratti namoota waan kana hubatu achuma keessatti malee atiin kun kottu magaalaarraa ka achitti nu tajaajile mataarraa gadi kottu nu iyyaafadhu jechuu hin qabu jechuudha walumaa galatti yaadni kee. Waan kana dura fiisiteen ture maqmaa isaanii baadiyyaatu magaalaa dhale malee magaalaan baadiyyaan dhalle. Akkasii naaf galeera sirriidha. Aggaa akkas ta'e yeroo rakkoon dhufte yaa baadiyyaa jedhanii yeroo bal'oon dhufte immoo yaa magaalaa santu beekaa jechuun hin ta'u wallaalaa ta'us beekaa ta'us kanuma baadiyyaa santu dhimma bu'aas. Gabaabaatti fakkeenyaaf mee dugugguruu qorirraa agartee sirraa as kaasii qorirraa as darbe harxummaarraa dawweerraa bakka fedhe haa ta'u akkaataa lolli kun itti ta'e akkaataatti deeme abba dirmate abba dhiise kan achi jiru dirree waraanaa jiru santu beeka. Akkas. Abbaa duulaa yookaan ammoo abbaa maalkaa jedhee Oromoon seeraan duruma kaatee beekaatii waan sana godhatee inni suni yoo ofii isaatti dandeettii qabaate dandeettii isaatti fayyadamee yoo hin dandeenye abbaa fedhe haa godhatu inni sun itti fayyadamee uummata san waan qaqqabsiisu namni sun keessatti argamuu dhabnaan gargaarsi walloodhaa duruma bu'uu ture persentii dhibbarraa yoo xiqqaate yoo isaan bira geesse jedhamte ammaa 3 ammaa 5 jechuun persentii dhibbarraa dhugaa kan dubbannu taate dhugaa rabbiitiif. Kan mootummaan uggure jedhaa kan maallishoon uggure jedhaa akkaawuntiin akkana ta'edhamaa walloo bira wanni gahu hin jiru. Akkaataan itti yeroon ammaa kun yeroo agartee furmaata durii saniin adda waan ta'eef abbaan maalkaa yookaan abbaan dura taa'an ganda san keessaadha uummata kana biraan gahuu qabu. Galatoomii ulfaadha waan dansaadha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana duulli gama garaagaraatiin uummata keenya irratti ammas geggeeffamaa jira ka waraanaa maleedha akkuma beektamu paarlaamaa keessatti warroonni godinatii bakka bu'an jedhamanillee ni dubbate. Mee waan sana wate akkamitti ta'e jabdee gaafii sunoo gaafii obboleeyyan keenya sun namticha san gaafatee fi deebii namticha sun deebise hoo maatu itti dhagahame waan san mee ati akkamitti ilaalte akka nama tokkootti? Waan baay'ee waan daansaadha kaaftee gaafii suni gaafii silaa ka'uu illee barbaachiftu haa taatu waan san irratti wanni babal'isee irraa dubbachuu barbaadutu jira. Amaarri yookaan ammoo nafxeenyaan durumarraa rokkeetii samirra darbiteeti ofirraa ittisuu dhabuu keenya laalti. Har'a aggaa akkas ta'e hojjettoonni keenya yookaan ammoo gartee beektonni keenya har'a mana hidhaa jiran san yoo xiqqaate yeroo 3 ajjechaa yaalii irra godhameera Jawaar irratti. Waan uummanni dalagdu san rokkeeta isaan godhatan samirratti ittisne bakka isaan bu'uun laalle caluma jenneetuma itti dhiifnee gaafa isaan seenanii olii fuudhanii ol naqan iyyuu jalqabnee jennaan keenya bu'aan qabu.
adeemsi har'a deemu kunis rukkeessa darbanii jiran ajoollee kana lamman ajoollee baarramaa keessatti dubbatteetu rukkeenni darbameera. Hanga sadarkaa uumama rabbiin uume rabbiin hin uumne jechuu tokko. Hanga sadarkaa biyyattiis agartee biyya kana keessatti bakka dhufanii hin beeknu jechuu tokko. Hanga agartee lubbuu isaanii irratti waan hunda geessisanii jiran waan sanirraa uummanni keenya kan afaan qawweetti dhumuu jiru agartee isaanillee achi keessatti dhugaa isaanii dhuwootan saniif maal yaaduu jira. Gaaga'ama isaanirra dhufuufoo maal godhuu qaba. Wanni isaan jedhan sun immoo akka hojiirra oolu. Yeroo duraadhaa misaa'ila darbanii bakka bu'u laalanii saniin booda dalagaa irra oolchan adeemsa duraarraa hubachuu qabna. Abba jaalate abba jibbee isaan waan irraan oolanii miti waan isaan irraa hin oolle kana nu yoo maal gochuu qabna hawaasni irratti mari'atee walitti dhufee irratti dubbatee nuti afaan qawweetiin aggaa falmine qalamaanoo kan nuu falme eenyu jechuu gadi fageenyaan hubatee isaan irra gaaga'ama gahuuf of qopheessuu qaba. Hawaasni ammaan dura misaa'ila isaan darbatan deebii kennuudhaaf darbuu qaba hawaasni. Galatoome ulfaadhu jaaladdeessa waan dansaadha uummanni keenya ija isaanii irratti xiyyeeffachuu qabaa. Waa kakak jedhee jennaaniinu isaanilleen akkuma isaan qaadhimataa jiran kanatti uummata kanaa uummanni keenyas yoo waa balaan irra bu'e maal waa qaadhimatee lafa kaayyatu qaba akkuma ati jette ulfaadhu. Egaa jaaladdeessa walumaa galatti yoo amma laaltu haalli godinattiin tun itti deemaa jirtu akka maatu sitti dhaga'ama godinattiin tun haala itti sossoohaa jirtu kanatti maatu sitti mul'atamees gam fuula duraatiifis ta'ee wanni amma aggaamamaa jiru amma yoo laalte gama garbootaatiin namni asiin tana doocoon bahu qabbanaahaan bahu qawwee amma ati jette duratti maqaa dhoofte kana irra loggomanii namni ol deemee naan asiirran dooyyeen bahamu namni kun wal keessa jira beeki gama funyaa suullee kanaanis asiin tana wanni kana keessa ol hin bayamu gama diimtuutiinis hin deemamu ammas immoo gama jiilee dhumuugaatiin magaala makkannaa kaara qorii uummanni keenya hin sossoohu gama shawaaroobii kanaan dhungata bakkoota garaagaraa keessa hin sossoofu haga dubartiin illee kan mana gubatan dhaqee ilaalaa itti dhiirri sodaatee gwaadha kan qawweerra kaanii sodaachisanii hanga gudeeduu bira ga'an waan akkanaa jira godinni tun yeroo ammaa kana garamitti deemuu jira ta'ee yaadameeti. Kuni ajajuma olii darbe wanta nama hin qaanfachiifne ajajni olii darbe agartee isaan kan eeggatuu jiran tarsimoo yookaan ammoo yeroo eeggatuu jiran malee duumessi tokko. Dukukee yookaan immoo dukkanaa'ee dhufee yeroo lafa ga'uudhaaf samirra naanne'u kan lafa dhokse guyyaa kana agartee halkan godhe hiifee qacacee mul'ise malee lafa hin geessu. Wanni amma deemaa jiru wanni hubatamurraa jechuudha. Kuni wanta guuggaa walloo keessatti akkanaaf nees hojjetamee waan lafa jiru waan mul'ataa jiru aannan guyyaatti wanni ibsinu tokko hin jiru. Mootummaa gama mootummaatiinis ta'ee dhaamsa mootummaan dabarte. Guutuun namaadhaa dhagaheera natti fakkaata. Waa'ee dhugaa dubbatametti dhiiteeti waa'ee biraadhaa kaabarraa aggaa gaafatan kibba deebisaa. Akkasumas ammoo dhaamsa isa biraa ba'een hanga filannoon darbu nu obsaadha wanni deemuu jiru dhaamsi. Saniin booda akka feetan gootanidha. Ofiis lafa mijjeeffatuu jiran malee uummata kanaa lafa mijjeessuu jiran. Uummatatti sagantaan ba'ee raawwateera. Uummanni akka daguugamu akka sanyii lafarraa dhabamu akka walloon buqqaatu. Inni dhumee inni hidhamee inni agartee lafarraa dhabametti akkas godhamuuf kun sagantaa tumamee raawwateerudha wanni duuba deebisu tokkollee hin jiru. Humna jabaa isaantu harkaa qabaa qabeenya jabaa isaantu harkaa qabaa mootummaa isaantu harkaa qabaa ummata keenya irratti dhumiisa lubbuudhaan murteeffameera jechuudha. Kun waan isa galaa tokko ummataas wanni isa galu wanni kun nurraa dhaabbataa makalaakaa yookaan ittisi biyyaa dhufee nurraa ittisaa wanni akkasiidhaa gurra ummataa seenuu hin qabu. Ummanni waan kanarratti of abdatuu hin qabu. Wanni of abdatuu qabu ummanni maaltu nurra jiraa dhumiisa kana shari'aan teenyas waan keessa irratti du'uudhaaf jihaada ulaa namaan dhaqin malee kan sitti dhufe ofirraa ajjeesi du'i ajjeesi jechuun jihaada waan lama murteeffatuu qaba. Takka mirkaneeffatee biyya isaarratti abbaa ta'uu takka du'ee dhabama ta'ee agartee karaa rabbii irraa waa barbaaddatuun alatti wanni biraadhaa hin jiru. Duumessi dhufee lafa ga'uuf dukkanaa'ee taa'ee dhukuni ni tittiife malee lafa hin geenye. Meeshaan isa kanaami meeshaa biraatti itti fe'ama. Wanni humna ittisaa jedhamu kun immoo hanga isaan meeshaa jabeeffatan isaan walakkaa ta'a malee taa'uuf hin jiru. Kuni duguuggaa waan deemuuf ifa galaa tokko jechuudha. Hayyee jaaladdeessaa galatoomii ulfaadhu beekamoo gaahee lolamaa ta'e kana jechuutti
dadhabbiin tokko ni jira gama aanaa dawaa caffaa kanaan gara harbuu kanaa fi akkasumatti illee shaklaa iddoo kanaan hanqinatu jira akkuma waliin hordofaa turre sanii egaa yeroo uummanni keenya rakkoo akkasii keessa jiru isaanillee callisanii ilaaluun kun mee akkamitti ilaalama maalirraa wanni kun wallaalumarraa immoo waan jedhu kanarraa illeen tuquu qabdaa inni biraa immoo gama aanaa baateetiin osoo hidhattoonni naannoo Affaar paartii ABN jedhamu kanaan deeggaramanii mallaqa achirraa mallaqa nyaatanii uummata Oromoo irratti gaa lola baay'ee gama Abilaaloo iddoo garaagaraatiin gama burqaatiin dhukkaasa irratti banaa jiranii osoo kun akka kanaan jiru akkuma beekamu maddi galii mootummaa naannoo Amaaraa inni guddaan karaa Jabuutii baatee keessaan darbu kana egaa jiraattonni magaalaa baatee kuni akkuma beekamu gaahee galiin guddoon naannoo sanii isaan keessaan dabraa mootummaa naannoo Amaaraa immoo galii san argatee uummata keenya ittiin fitaa jira. Waliin beekamu isaan sunoo callisuun maaliif barbaachise yoo ilaalte immoo aanaa baatee keessatti yeroo wanni tokko tahee jeequmsa kaasuu hin barbaada mootummaa naannoo Amaaraa kun akkuma godhee qaqabbaneessa malee wanni kun maaliif akkas tahuu danda'e kana lamaan walirratti qabsiisiitii mee waan jettu. Kaya jala kiyya ulfaatu gaahii jala qaba sama naannaa Kombolchaa gadii gara biidhaan agartee shaklaan waan kanatti ittiseeti akka isaanitti fakkaateeru akka yaada kiyyaatti wallaalummaadha ammas ammoo hadooddummaadha. Namni tokko yeroo agartee lolli deemu lolli kun eenyuuf ta'ee maaliif ta'ee amantii taatu walitti qabnaa biyya taatu walitti qabnaa eenyuuf du'aa jiranii eenyuuf dhufaa jiranii ana hoo maaltu na eeggatu jira kan jedhu silaa ofirratti yaaduu qaba. Akka yaada isaaniitti akkinatti fakkaatu nuti hin lolle hin tuqne boodas hin tuqani isaan kanatu irra aanaa yeroo irra ta'anan agartee nuti akkuma sanii jiraannaadhaan yaadanii ranna fakkaata kun immoo yaada kufaa yaada boodata hafaadha. Obboleessi kan kee osoo beelahuu osoo dheebatuu siif jedhee osoo du'uu ati immoo mi'aawaa dhugdee agartee bakka nagaarra teessee jireenya gaariin jiraadhaan kun abjuudha manaama yookaan ammoo agartee abjuutti lakkaawwamu. Karaan tokkittiin isaan keessaan darbu har'a agartee wanni Kombolshaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu karaa kana cufanii obboleeyyan isaanii kaleessa aggaa qalaman isaan kun ta'anii aggaa laalan wanni kun wallaalarraa kan ta'e tokko kan lammaffaadhaa immoo dubbee ofiitiif agartee sodaa qabaachuudhaa gooti manatti ati sodaattu sirraa hin ooltu. Kan siif dhufaa jiru lola amantiiti malee lola agartee bakka tokkoof diinummaaf yookaan ammoo akka afaan naannoo sanitti baara gaaraa jedhanii miti kan sitti banameeru lola agartee diinii kee balleessuu biyyaatu buqqisuuti. Nama tokko laashisu waloo hunda keessanii laashisaa aggaa tokko gubatu teessee yoo laalte boru ati manaa wajjin gubatta waan ta'e teessee hin laaliniin jira wallaanatitti jira sodaatitti jira sodaa mana keessatti teessee gubatturra gabbaatee akka dhiiraatti jihaadaaf duuti turre jiraata akkasiin jedha gara baateetti yoon darbee isa baateedha ammoo wanni baateedha wanni hubatuu qabnu ummanni keenya agartee hirriibarra jira duqqoo guddaarra jira akkuma kanaan agartee nagaya barbaada nafteenyaan jaalattanii jibbitanii nagayaa sinirraa hin teessu humna haleellaan alatti wanni takka hin teessu biyyi tokko nagaa barbaadee tokko homtuu yoo barbaade bu'aan isaa maal Jibuutii irraa konkolaataan dhufee aggaa meeshaa waraanaa waa'ee adda addaadhaa fedhii isaanii guutu nuti immoo madoon keenya agartee daangaa isaanii keessa xaamuruu dadhabu nuti maali isaanoo maali namummaan isa kamii namittiin isa kami waan jedhu hubatuu qaban karaan cituu qaba wanni nafteenyaadhaa karaa baateetiinis haa ta'u karaa garbii keessaatiinis haa ta'u wanni tokko socho'uun qabu lola agartee sanyiitu wanni robbaname waan ta'e isaanitti tolee nuyitti baduun qabu nuyitti badee isaanitti toluun qabu cinnaan bakkumatti cituu qabu. Yoo akkasitti hin ta'in nafteenyaa ofirraa dhaabuus hin dandeenyu tolaan dhaabbatuun hin danda'u mootummaan nafteenyaa dhaabu hin jiru mootummaa isaaniiti kan isaan bushuu jiru isaanii kan hojjetuu jiru isaanii qorichas isaanii bitaa rasaasas isaanii bitaa bu'aa jiraachuun bu'aa nuuf hin qabu kun cituu qabaan jedha. Ayyee galatoomi jaaladdeessa akka tibaantu keenya osoo yaalaaf inni isaanii yeroo naannoo keenya keessatti madaahan akka fedhanitti ambulaansiitti wal guuraniiti darbanii bakki isaan darban immoo waan si ajaa'ibu garbii shaaklaa harbuu kana keessaan dabraniiti Kombolsha dhaqaniiti yaala argatanii keenya immoo Dabra Birhaan bira dabree gara Hadaamaa Shawaaroobii bira dabree gara Hadaamaa imaluu dadhabee achitti dhukkeen itti ka'ee haga nama 9 guutuudha.
egaa akka tibaantu kun ta'uu qabaa akka tibaantu uummanni nutti tolee isaanii nutti badee isaaniitti toluu hin qabu hundi keenya waliin tattaafachuu qabna gaaga'ama achi keessatti dhufu. Egaa uummanni keenya mana yaalaas hin qabu rakkoo adda addaatu jira yeroo ammaa kana akkuma beekamu gargaarsi bakka adda addaati godhamaa jira akkuma beekamu mee uumman kanarratti waa'ee mana yaalaatii fi uummanni keenya immoo yaala kan akkamitti tattaafatuu qabaa uummanni keenya hoo immoo waan kana yoo kan deebi'u ta'e silaa akkuma ammaan dura jette keessatti wanni kun inni duumessaa'ee qacacaa jira jettee yoo dhufe hoo gaaga'ama akkamitti hambisuu qaban akkamitti xiqqeessuu qaban wareegama kana lamaan irraa hubadhume. Waan gaarii kaaftee waan barbaachisaadha. Uummanni keenya tokkoffaa yaala hin qabu. Yaala barbaaduudhaan adoon keenyallee kadhumaa jiru. Ammallee kadhumataa jiru sanuma. Tokko gorsiin uummata keenyaaf qabu yaala agartee ka xiqqoollee agartee hoodatu yoo jiraate nu keessa of keessaa godhatu. Lammaffaa waraanni dhufaa jiru qophaa'uuf itti qophaa'uudha. Waraana barsiisuuf leenjisuuf osoo hin taane namuu yeroo battalatti argamu bakka jiruuf amma maal godhatuu qabaa martoo yookaan dalagoo jedha yookaan marata qopheeffatuu qabaa namni tokko nu keessaa yoo dhaame madoo keenya hidhatuudhaaf achi keessatti barachuu qabnaa yookaan irratti hojjechuu qabna fakkeenya namni tokko garaacha yoo dhaame mar'imaan isaadhaa gadi ba'e harkaan qabu osoo hin taane martoo hidhama harkaan qabnaan fayyuu bira kutee jechuudha. Akkasumas ammoo dhuunfaadhaan agartee gargaarsi amma godhamu yookaan ammoo hatattamaan bira gahu. Gargaarsa bira ga'e kanarraa yaala dhuunfaadhaa kan nu keessa jiru kan ofii keenyaa dandeenyu yoo kan jiraatu taate akka jiraatutti qopheessinee wanni naftanyaa keessa nu oofu hin jiru qagaan rabbi biraa dhufti hanga dandeenyu yaalu kan biraati meeshaan nutti qophaawaa jiru wanti nuti beekuu qabnu wanti nuti itti qophaa'uu qabnu akka yaalas hin qabnu akka agartee waan duubaan nu dirmatus hin qabne ofirratti beeknee ofii keenyaa tarsimoo lafa kaawwachuudha wanni nuti lafa kaawwannu maali inni gadi fageenya wanni irra taasifnu gaafa duraadhaa jalqaba kilaashiin nu jalqabee kilaashiin amma geenyu laallateeti nurraa garagalee kan lammaffaati marsaa lammaffaadhaa girnoofii fi agartee sanaapeerii fi agartee baazuuqaadhaan nutti dhufee ka sadaffaadhaa immoo taankii fi tiknikaa fi zuudhaan nutti dhufuuf deema waan ta'eef lafa silaa tarsimoo qabu lafa biyyoo lafa dhagaan hin guddanne akkasumas ammoo yeroo agartee dirmannu wanni meeshaa guddaan ummata fixu akkitti ni dhumnu dirmannaa irratti kan battala qabate osoo hin taane kan duubbee dhufurratti meeshaan gurguddaan kanaalee uummata keenya fixu beera keenya fixu maanguddoota keenya fixu lafa dirmanne sanitti immoo tarkaaffii shan walirraa siqnee hanga ijaa wal agarree yaamicha wal dhageenyu tokkotti lafa awwaaraa barbaadachuu lafa awwaaraatti tarsimoo qabachuu meeshaa gurguddaan dhagaacha keessatti hedduu nama aleela waan ta'eef akkasumas wanni gadi fageenyaan dhaamu marataa fi dalgoon akka harka keenyarraa hin dhabamne san godhachuudhaan waan dandeenye immoo amma itti yaannee yaala nu keessatti barbaachisu of keessa godhachuudha qabnaan jedha jaalatiya inshaallah. Hayyee jaaladdeessa ulfaadhu waan bareedaa lafa keesse gaahii mee wanni na hafe jira yoo ka jettu ta'e uummata keenyaaf dhaamsa qabdu asumaan carraa kanaaf fayyadame. Uummata keenya dura kan wallootiif hin dhaamaa wanni nani dhaamu uummata keenya wallootii wanni sinirratti deeme lola amantiiti. Lolli amantiidhaa immoo dhaabbannaa hin qabu wanni kun dubbeen isaa ulfaataadha nageenyi nu walakkaatti bu'aa jettanii akka hin sobamne amma maanguddoo amma ammoo jaarsolii biyyaatiin amma ammoo gartee humna ittisa biyyaatiin sin walakkaa isheenee sin dhaabnaa gadi sin dhaabnaa sinitti mijeeffatuu jiran waan ta'eef wal jaalala qabaadha wanni amma deemaa jiru lola amantiiti amantii keenya maaltu waliin nu fidee maaltu addaan nu fidee akka hubatan kabajaadhaan isaan gaafadha akka hubatanii akkasumas ammoo wanta qabdan warri qabeenya qabdan magaalaa keessa jirtan qabeenya isin har'a akkaawuntii keessan laaltan kana boru diinni nyaatuuf deemu ummata keessan agabuu buluu jiru yatiimaa olii gadi dhama'aa jiru bira dhaabbadha dirqama oromummaa qabdan dirqama sabummaadhaa agartee kan islaamummaa qabdan obboleessi kee beela'ee abbaan jaalatee irraan doone haadhi jaalatee irraan doone ati immoo wanni kun ni darba jettee ol hin kaawwatin diinatu nyaata waan ati ol kaattu kana waan kana gadi baasii itti fayyadanii ummata kee cinaa dhaabbadhu jaalala walii qabaadhaatii wal cinaa dhaabbadhaan jedhaanii gara bal'inaatti immoo gara oromiyaatiif yookaan ammoo kutaalee oromiyaatiif dhaamsan qabu yoo kan hin qabaadhu taate fakkeenyaa gaafa gujiin du'u gaafa booranni du'u gaafa agartee akkasumas wallaga keessaa intalli xiqqaan gudeedamtu wanni adda addaa gudeedamtu oromoon teenyeetuma laaluu jira teenyeetuma ofirra dhaggeeffatuu jira ofirra dhaggeeffatuun nun baasu kaaba kibba baha dhiyaan nafteenyaan abadan tola inuman beekne nagaa inuman beek wanni nurratti labsamaa jiru lola amantiiti waan san ta'eef walloo keessatti lolli amantii gaadhuuf
ummanni Oromoodhaa mee namni tokko namni Gondor keessa deemee waa tokko godhatu jira hin jiru. Magaalaa Oromiyaa keessaa bakki ishiin shaayii ittiin banatin buna ittiin banatin yookaan immoo lafa daldalaa ittiin banatin jira hin jiru guutuutti qaban. Addaa bakka tokko lolli Oromummaa balleessu bu'e wanti nuti ammaan dura agartee seera gadaatiin cararii fi marar warar jennee nama agartee bisaan waliin dhaachifnu jennee lafa keenya suni yoo gadicha harkaa qabaanne seericha fayyadamna gadichaa harkaan qabnu bakka tokko baada dho'ee lafaa ka'aaf balleessa lolaa miti kan hin labsaa jiru isaantu labse waan isaan labse san keessummeessuun dirqama ta'a nafxanyaan akka biraatti nurraan dhaabbatu saba xiqqaan boohaa hin jiraannu waan ta'eef lafaa kaanee bakka tokko naggaa dho'ee waan nu keessa jiru sanitti koo'uu qabna nutis. Addaa tokko boo'ee tokko kolfuu osoo hin taane hanga yoom faasha marannee madaa keenya garaatti baannee jiraannaa ka'aa kaaba kibba baadiyaan ka'a wanni nurratti labsamuu jiru lola amantii lola saba balleessuuti waan ta'eef saba haganaa taanee boohaan jiraannu adduunaan bilisummaa fiddee harkan nuu kennitu hin jirtu lafaa kaanee yoo falmanne biyya keenyaaf yoo dhaabbanne duguugaa nurra jiruuf yoo dhaabbanne qofaa goonfanna waan ta'eef lafaa kaya bakka jirtaniin of keessaa barbadeessaa baasaa ishiis saniin boodatti wanni takka wanni isin keessaa baate waan sin gootullee hin qabdu waan tokkollee socho'uu hin danda'u mirga keessan yoos gooffachuu dandeessanii jedhanii galatoom jaalakiyya ulfaadhu. Hayyee jaaladdeessa saatii kee aarsaa gootee gaafii deebiin waliin gootee uummata keenya waa hedduu ibsuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu si ulfeeffannaa ulfaadhu. Ulfaadhaa isinillee horaa bulaa deebana.